Hordoftoota Oromiyaanis Neetwoork akkam jirtu kuni qophii hubannaati. Qophii hubannaa kana wajjinan immoo tabsaa'ee dheeressaati. Biyyoota naannoo gaafa Afrikaa kana humnoonni gurguddoon addunyaa hedduu mootummoonni jajjaboon jaarmolee dhumtii shororkeessitoota illee otoo hin hafin yeroo hunda xiyyeeffannoo isaanii irra keewwatanii jiru. Yeroo ammaa kana maqaa masoo tokkoyyuutti baasaniitiyyuu The Horn jedhanii fa'aa waamu. Garuu naannoon kun yoo biyyoota jeequmsa irraa adda bahuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf Somaaliyaa fudhanne gara dhaloota lamaatti darbaa jira utuu nagaaf tasgabbiin argatin. Eertiraan baroota dheeraaf lola keessa turte dhumarratti Itoophiyaa irraa adda baatee bilisummaa labsattee jirti. Garuu erga bilisummaa ishee labsatte illee biyyuma irraa adda baate sanaa wajjin bara dheeraadhaaf lola keessa waraana keessa turte irra caalaansaa waraana ukkaamamee taa'e. Amma waggaa darbee kanatti jechuu hin dandeenya. Amma mootummaan haaraan kun mootummaa isaa wajjin araara buusuuf sochii jalqabees. Sudaan yoodhaan kibbi Sudaan kaabaarraa adda bahuudhaaf bara dheeraadhaaf lola walii lola biyya keessaa isa civil war jedhamu keessa ture. Dhumarratti wal mo'atanii adda ba'an. Haa ta'u malee inni bilisummaa isaa labsate Sudaan kibbaas wal dhabdee yookaan jeequmsa mataa isaatti immoo gadi taa'ee jira. Utuma kanaan jirru immoo Sudaanni kaabaayyuu immoo torban darbe kana diddaan fincilli uummataa jalqabee mootummaadhaaf nama tokkicha harka tokkoon hoggana paartii tokkootiin gara waggaa 30tti biyyattii bulchee aangoorraa buuseera. Diddaa uummataa kana gidduu humni waraanaa biyyattii seenee bakka qabatee jalqabarraa waanuma karaa nagaa deemaa jiru fakkaate guyyaa 2-3 booda garuu pirezidaantichi duraanii mana hidhaatti darbataman jedhanii sana qofayyuu miti. Waraanni kun humni waraanaa gidduu seenuusaa kanas uummatichi ittiin quufne jechuudhaan diddaasaa itti fufee jira. Garatti akka deemu hin beekamu. Utuma kanaan jiru mootummichi Sudaanitti aangoo qabate utuma oleen buniin bakka taa'umsa isaallee utuu hin tottolfatin utuu hin oolfatin utaalee daawwannaadhaaf Itoophiyaa dhufe. Kun maaliif laata? Kanuma wal qabatee walga'iin biyyoota 3 Itoophiyaa, Sudaaniif, Gibs yookaan Misra wajjin gaggeeffamuudhaaf turban kanatti yookaan yeroo dhiyootti sagantaa'ee ture. Kaleessa kana haqame kaansildi ta'ee darbee yookaan hafe jedhamaa jira. Kunoo jijjiirama Sudaan keessatti wal jalqabe wajjin wal qabataa laata? Yookaan immoo aangawoonni Sudaan warri haaraan kun utaalanii Itoophiyaa dhufuudhaaf wajjin wal qabataa laata? Maaliif yeroo hundayyuu mootummaan Ijipti yookaan Misraa Itoophiyaa wajjin rakkina guddaa waan qabuuf. Utuma kun kanaan jiruuti mootummaa Itoophiyaa immoo guyyaa kaleessaa kana ministeera haaraa ministeera dhimma alaa yookaan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa irratti muudee jira. Kunoo sochii yookaan adeemsa haaraa mootummaan haaraan kun naannoo gaanfa Afrikaa kanaa fi giddu galeessa dabalatee quunnamtii haaraa walitti dhufeenya haaraan jalqabe kana hojii wal qabatee jira laata? Sana cimsachuu fi laata? Moo poolitikaadhuma biyya keessaa tarkaanfachisuudhaaf yookaan immoo jabeeffachuu cimsachuudhaaf laata? Qabxiilee kana wajjin wal qaqqabate tokko kakaafnee ilaaluudhaaf iyyuu keessummaa ta'uu qabannee dhiyaannee jirra. Obbo Caalaa Haayiluuti Sweden Stockholm irraa. Obbo Caalaa Haayiluu hayyuu poolitikaati. Keessaa immoo global politics yookaan immoo poolitikaa biyya lafaa. Kana baratee itti fufees barachaa jira. Qo'annoo kan riisarchii isaas kallattii kana irratti itti fufee gaggeessaa jira. Obbo Caalaan nama qaroodhaas poolitikaa Itoophiyaa keessatti keessaa poolitikaa Oromoo keessattis immoo aktiivlii nama hirmaachaa jirudha. Akka wajjin turtan kabajaan sin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Obbo Caalaa egaa atillee hunda'uu of duukaa qabdaan immoo torban kana alaabaa kana duuba keewwadheen jira. Sababni isaas immoo guyyaa gootota Oromootiyyuu ammallee bakka adda addaatti keessaa biyyoota hambaa kanatti kabajamuun akka itti fufeetti jira.
Egaa alaabaa kanatti immoo bu'aa dhiiga isaaniitii, bu'aa lafee isaaniitii yaadachuudhaaf mi'aatis asirratti waan jettu gabaabsiteetuma jedheetii gara dhimma keenya isaa lafa keewwannetti dabarra. Ani yeroo baay'ee namni illee natti kolfa malee isaan nuuf ergamtoota waaqarraa akkuma warri kaan ergamtoota qaban nuuf ergamtoota dheetan fudhaan gootonni Oromoo bara dukkanaa bara Oromoon cabee bara Oromoon of ta'ummaan dhabamee diina jala galee sana warra dammaqanii ka'anii Oromoodhaaf akka dungoo ifanii ofii isaaniitiin dhumanii Oromoo garuu mataa ol qabachiisan. Oromoon akka Oromootti biyya qaba ani saba jedhee akka dhaabbatu warra godhanidha. Kanaaf sabni goota hin qabne addunyaa kanarratti garbicha. Sabni goota qabu garuu yeroo hundeeyyuu mo'aadhaa injifataadha. Kanaaf sadarkaa har'a irra geenyetti gootonni Oromoodhaa gahee guddaa qabu, shoora guddaa taphatanii. Kanaaf dhaloonni gadaadha amma gadaatti ittiin boonuu, faarsuu, leellisuu, dhaloota ittiin onnachiisuu, waadaa fi irbuu dhalootatti bilisummaa walabummaa Oromoof Oromiyaa ittiin haaromfachaa deemuutu irra jira jedhee yaada. Kanaaf bara baraan isaan kabajuuf yaadachuun ulfina mataasaa. Gaarii gaabee biyya keessaa jalqabnu irra caalaatti waa'ee gaafaa fi kana akka mari'annu barbaanne egaa kunis sababa qaba wanti daangaa keetii alaatuu wannati dhimma koo miti jettu hin jiru yeroo har'aa kana an kanas caalaan beeku maaliif addunyaa keenyatiyyuu ganda xiqqaa small globalized village taati jedhama. Kunis immoo haaluma jireenya ilmoo namaa guyyaa guyyaa walitti hidhamerraa ka'uudhaa kan ka'edha. Haa ta'u malee mana keessatti jalqabnu kaleessa kana namni haarawaanii ministeera dantaa alaa ta'ee muudamee jira. Muudamni kun sochii yookaan tattaaffii mootummaan obbo Dr. Abiy Ahmed walitti hidhannaa walitti dhufeenya biyyoota gaafa Afrikaa kanaaf giddu galeessa bahaa kanaa wajjin gochuudhaaf jalqabee jiru sanatti cimsuudhaaf immoo isuma fijoota yookaan konsamshiniidhuma politikaa biyya keessaatiif laata. Waan kana karaa lamaan laalla. Tokkoffaa amala amma mootummaan haaraan ofiin jedhu yookiin immoo riiformist ofiin jedhu kun qaburraa laalla. Lammaffaa immoo as a fragile state mootummaan giddu galeessi isaa dadhabe weak ta'e yookiin immoo wantoonni hedduun to'annaa isaatii ala ba'e maal fakkaata kan jedhu waliin wal qabsiifnee dhiibbaalee adda addaa jiranirraa siyaasa daddaaqama biyyattiin keessa jirturraa walitti qabsiisnee olaalle hamma kana implicationin isaa baay'ee miti gama tokkooni gama kaaniin immoo hiika addaa qabaachuu danda'a. Akkuma argite Abiyyi waggaa tokko keessatti kun yeroo arfaffaadha iddoo namoota jijjiiruun kun yookiin immoo filannoo gochuun kun muudama kennuun jechuun filannoolee miti. So kaansa hamma tokko constitutional procedure yookiin immoo akkuma constitutionalist ta'uu baatu akka isaan keessoo isaanitti dambii ittiin wal bulchan illee kan cabsu kan fakkaatu jira. Gama kaan immoo sana fakkeessuuf bakki itti yaalan jira. So muudamoonni yeroo adda addaatti kennamu kun amma kana hiikas hin qabu. Lammaffaa wanni sitti mul'isu waan tokko jira. Mootummaan suni normal faction gochaa hin jiru. Akka tokkotti keessoo isaatti dhukkuba guddaatu jira. Dhukkuba kana immoo wallaansa xixiqqoo kennanii bira darbuu barbaadu. Furmaata siyaasaa, furmaata waaraa rakkina uummatichi kaasu rakkoo akka waliigalaatti biyyattiin qabdu yookiin impaayarattiin qabdu hiikuudhaa fi fedhan hin jiru gama EPRDF mootummaa amma qabatee jirurraa yoo laallu gama biraatiin immoo dhiibban uummatarraa ka'u dimaandiin uummataa fedhiin uummataa gaafiin uummataa kallattii hundarraan belbelaa akka malee kan deemaa jiru fakkaata. Kuni isaanis tasgabbii dhoowweera. Gama biraatiin keessa galuumsi yookiin immoo feeteen karaa adda addaatiin isaan irratti fe'amaa jiruu fi isaanis dhaggeeffatan keessumaa Abiyyi godhu daran iyyuu ga'umsa biraa keessa kan isaan galchuudha. Egaa fragile state hoggaa jennu wantoota amala akkanaa kanatu mul'ata. Sochiin gamaa gamanaan deemaa jiru dhiibba guddaa isaan irratti uumaa jira.
gama kaaniin immoo yoo ilaaluuf deemte consolidation of power aangoo akka malee gidduutti galfachuuf kan fedha qabaachaa jiru sitti agarsiisa. Fakkeenyaa fi filannoo kaleessaa kana yoo ilaalle Abiyyi fi Lammaan fedha adda addaan qaban. Hubannoo siyaasa biyya sanaa fedha biyya sanaa akkatti deeman irratti garaagarummaa hin qaban. Ammoo garaagarummaan isaan qaban jira. Garaagarummaan isaan qaban personality irratti garaagarummaa qabu. Hamma tokko Lammaan nama san caalaa sabboonummaa qaba. Gama biraatiin kan jiru maali? Namni kun nama akkuma inni yeroo darbe haasaa inni gaafilee warri gaazexeessitootaa gaafatan Lammaan kenne suni I think consequence amma irra ga'e kana fideera dheetan yaadaan gama kootini haasaa inni Habashoota gammachiisuufis haa ta'u yookiin immoo isaan amansiisuuf godhee irratti Itoophiyaadhaaf waa akkana hojjedhee Itoophiyaaf kana godhee namni ana qeequuf haamilee qabaa inni jechaa ture gidduutti waa'ee Lammaa fi Abiyyi gidduu garaagarummaan naqamtetti illee gaafiin kun ka'eera hoggaa gaafatamu anaafisa gidduu garaagarummaan hin jiru kan gargar nu baasus du'a naman kalees aangoo biyya dabarsee kennee jedhe I think kuni gama tokkoon Abiyyi waan gammachiisee natti hin fakkaatu. Gama biraatiin immoo Oromiyaan hamma tokko autonomous yookiin immoo aangoo ofiin of bulchuu yoo jechuullee baanne OPDO'n Oromiyaa irratti of bulchuu irratti jajjabinatu jira. Ofiin of bulchuu jechuun gaafa uummanni murteeffate. Uummanni murteeffachuullee baatu, aangoo uummanni qabaachuullee baatu. Lammaan nama akka barbaadetti Abiyyi ergamuu miti jedhee yaada. Fedha adda addaa qabaachuus baatan dura dhaabbachuu danda'a. Waan ofii barbaade godha malee waan Abiyyi barbaade gochuu dhiisu malata. Kunneen maybe jidduu isaaniitti garaagarummaa adda addaa interesting adda addaa jiraachuu mala. Jajjabinni isaa achi gadii kun immoo akka inni barbaade Oromiyaa irratti abbaa barbaade ajaja inni barbaade yeroo barbaadetti geessisuu irratti rakkoon uumameera jedhee yaada. Nama akka inni barbaadetti waan inni barbaade godhuu danda'u miti. Kanaafuu feete ofii yookiin immoo intirestii inni oofuu barbaadu kana deemsisuu fi gama biraatiin hamma tokko Lammaan sabboonummaa qaba kana isin jedhee federaalizimii irratti jennoo jabaa waan qabu akkaata Lammaan. Abiyyi federaalizimii kana diiguu barbaada gama biraatiin. Kun immoo Abiyyi gorsisoota isaarraa yoo fudhattee oolmaa isaarraa yoo fudhattee namoonni inni dinqisiifatu yoo fudhattee keessumaa siyaasa biyyattii keessatti harka galfannaan warra Gimboo Sabaatti vision Itoophiyaa dabalees Eritraa yookiin Isaayyaas kunneen kuni federaalizimii amma jirtu kana sabummaa irratti hundaa'e kana diiguuf fedhii qaba Abiyyi. Maybe gama kana Lammaan hin fudhatuuf ta'a waanuma halleefu Lammaa siyaasa Oromoo keessa baasuus fakkaata gama tokkooni. Kuni aangoo inni centralized gochuuf deemaa jirudha jechuudha. Biyya federaalizimii keessatti federalizimmaa haqaa kan dhufu mootummoonni naannoodhaa aangoo gurguddaa qabanii baay'ee aangoo warra federaala caalaa qabu. Gaafa federaalli kun of jabaachaa dhufee gaafa warri naannolee kun laafataa deemee baay'ee miidhaa guddaas qabaa. Faayidaan garuu namtichi gubbaa jiru gara diktaaterummaatti deemuu mala. Tokko kana gama biraatiin sabboonummaa warra Amaaraadhaa baay'ee ekstiriim deemaa jira. Yookiin immoo sabboonummaa yoo siin jedhu Amaarri kana koteeshinii keessa godhe maaliif isaanuu irratti walii galaa hin jiranii haa ta'uti garuu dhiheenya keessa harka dheereffannaa fi miila dheereffannaan warra Aabin jedhamu kuni keessumaa mootummaa Amaaraa yookiin immoo naannoo Amaaraa keessa galuudhanii hedduu isaan akka jeeqaa jiruu fi naannoo san keessatti murtoo gurguddaa harka micciiranii jijjiirsaa jiranii gama kanaan namni gadduu suni nama qabbanaa I can say moderate jechuun ni dandeenya nama moderate gidduu sana jiru namni kun hundeen isaas achi dhufaatiin isaa gama kaaniin isaan hin shakku Amaara qulqulluus ni jedhu of course Amaara qulqulluun eenyu kan jedhus yaada biraati. Kanaaf aangoo muudaminni amma kennameef kunis tokko isa singitu I think tokko murna Amaara aangoo guutumaa guutuutti OPDO'n dhuunfatteetti dhiifama ODP'n dhuunfataniiru kan jedhu hanqisuufis
fakkaata. Gama biraatiin immoo warri kun tuuta yookiin immoo tiimii tokko turanii wal jabeessu wal cinaa ta'uufis ta'uu danda'a. Garuu dhugumatti isa fayyadee dhiibba uumuudhaan Amaara irratti dhiibba fuudhee waan inni barbaadu kun riijinaal irratti yookiin isteet irratti ta'aa kan jedhu nan shakka. Maaliif namni amma naannoo Amaaraa bulchaa jiru haasanin naasa hundumtuu jibbiinsa fi baay'ee caalattiyyuu yaada warra yookiin immoo nama Amaaraa National Movement immoo waan akkasiin jiru kuni gama sanitti kan cillaaqfateedha. Walumaa galatti sabatiinsa dhabuu siyaasa mootummaa san keessa jiru nutti agarsiisa. Egaa kanneen dhalaa wanni inni dhiibba nama kana fidu hin jiru. Gama biraatiin immoo yeroo baay'ee Abiyyi argitee ta'uu ta'ee Giloorii Itoophiyaan dur qabdu yookiin immoo olaantummaaf beekamtii fi guddinaa fi waanuma hundaan Itoophiyaan kun akka malee kunuuti samii sana gubbaa kaayachuun ol ibsuu barbaada. Egaa kuni akkan argutti yaadota waggoota 28 kan entertain ta'aa turan yookiin immoo status quo kanas cabsanii gara bara Dargii fi Haayile Sillaaseettis deebisuu barbaadu. Gama kanaan tarii namni kun nu gargaara kan jedhuu fi moor gara alaa kanatti ilaalchi warra Habashootaa yookiin immoo Highland Christian Kingdomoonni kun akkatti isaan ala kanatti himataa turanii fi keessumaa warra dhiyaa kana biratti acceptance isaan qabanis jira. Maybe sanuma tursiisuu fi ta'uu danda'a. Garuu namni kun kana fiit godhaa kan jedhu waan na shakkaa backgroundii nama kana baay'ee beeku. So walumaa galatti kan jiru wanni natti mul'atu mootummaan suni baay'ee reeqisaa jiraachuu fi itti fufiinsi isaa hedduu shakkii keessa nama galcha. Haala amma deemu keessumaa Oromiyaa irratti baay'ee qormaata guddaa seenuuf jirti jechuudha. Keessumaa warri OPDO maaliifi beeki Oromoon hamma kana kan callise lammaan haasaan inni haasa'aa ture akkatti inni Oromootti dhiyaateef Oromootti bahee keessoo warra ODP amma ofiin jedhan kana haaromsuu fi isarratti abdii kaa'atan akkan argutti Oromoon baay'een jechuudha. Malee OPDO akka paartiitti miti akka paartiitti Oromiyaa keessatti dhufeera paartiin suni. Egaa gama kana namni isaan amma filatan kuni of course guddisa Baaduulati. Hundumti isaanii yoo Baaduulatas filate ma jennu nama inni leenjisee guddiseedha. Namni kun ammam sabboonummaa ammamii qabaa dhugumatti feete Oromoo guutuuf dandeettiin inni qabu maal fakkaata? Muuxannoon inni qabu maal fakkaata? Egaa gama biraatiin ani feete yookiin immoo interesti Abiyyi galmaan ga'uuf kan achi taa'e natti fakkaata. Maaliif I think ji'a lama yookiin ji'a sadii teenye federaalarra namni kuni so leenjii wayii kenneefit gadi erge jechuudha. Egaa kun immoo copy paste jechuu ni dandeenya. Haasa inni kaleessa godhe hoggaan laalu haasa Abiyyi godhe Oromoon akka bilisoomee fi Oromiyaan akka bilisoomtetti so akkuma lammaa nama kanas leenca godhaa kan jedhudha. Yeroo kanatti lammaa achi kaasuun baay'een miis isaanii fayyadu. Garuu tarii lammaa siyaasa Oromoo keessaa achi fageessuu kan barbaade fakkaata. Iddoon inni kaa'e kun iddoo dhiibbaa uumuu danda'u miti. Ministeera uffanni jechuun hoogganaa waliigalaa waraanaa inni guddaan Abiyyi isatti kanaanu warra akka Tsaareeti. So hedduu bakka barbaachisummaa mitsilaa nama kana siyaasa inni capital politics inni qabuun muuxannoo inni qabuun keessumaa dandeettii inni gama tikaa maarree kanaan qabuun at least aangoo isaanii maintain gochuuf yoo barbaadanii lammaan Oromiyaa irra turuun isaan nu fayyadatu. Akka kootti garuu waan isaan murtaaffatanii isaantu beekaa. Ammoo gama biraatiin akka siyaasa akka Oromoo discoursiitti yoo fudhannee gaafin Oromoo bakka hin geenye hireen Oromoon gaafin inni waggoota 50 gaafachaa jiru kun bakka hin geenye karaa nama tokko babbanameera. Haa ta'uuti kanneenii fi daraniyyuu hin saffisiisadhee tayyaadhaan gama fenaanii. Egaa kunis daraniyyuu political crisisiin Oromiyaa keessatti deemuuf jiru kan dur caaluuf deema jecha. Gama biraatti yoo laalle lammaanis haasaa inni kaleessa godhe yoo laalte gammachuu akka hin qabnee fi daraniyyuu gaabbii wayii akka keessa jirtuun argaa.
yookaan Oromoof waan fe'ee ture garuu kan hojjechuu hin dandeenye jira ta'a yookaan immoo dirqamee waan inni hojjechaa turetu jira ta'a yookiin immoo dogoggoroota inni uumetu jira jechuudha. Maaliif barasaa keessaa Wallaggi Arfan guutuunarraa waraanaan bulaa jirti. Gujii fi Booranni Gujii lamaan Booranni waraanaan bulaa jira. Kuni otoo lamaan jiru ta'ee so namni amma dhufu kuni kanuma itti fufsiisa malee kana kaasa jedhee natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu otoo godhee lammaatu kana hundumaa gochuu danda'a. Maaliif dhageettii inni qabuu fi akkasumas immoo dhageettiin isaa kuni dhageettii Oromiyaa qofarratti osoo hin taane siyaasa biyyattii keessatti dhageettiin inni qabu guddaadha lammaatu. Sana hundayyuu hin taane egaa bakka Dr. Warqinee kaasanii gadduu kaa'uun homaa waan tokko waan itti mul'atu hin qabu baay'ee miti. Maybe habashoota gammachiisuuf ta'uu danda'a. Habashoota gammachiisuuf bakka sana ammoo isaanuu itti amananii akka inni achi taa'u fedhuu kan jedhu hin beeku. Maaliif aangoo gurguddaa kana barbaada jedhanii iddoo sana baay'ee barbaada jedhanii gama warra TPLF-tiin deebiin isaan kennuuf jira yookiin immoo reakshinii isaanii maal akka fakkaatu sichi ilaallaga. Tole wanni nuti shakkii tokko malee ifatti dubbachuu dandeenyu tokko ejjennoon muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Oromoo Oromummaa irratti qabu akka reverse ta'e akka garagaleedhaa ifatti immoo haala balaaleffannaa tokko tokkos sagalee ol naa kaasime. Balaaleffannaa tokko tokkos irraa dhageenyaa fakkeenyaaf yeroo tokko sabboonummaa jiran kun uummata guddaa kana gandatti galchee waan tokko fa'aa sanaan immoo alatti warra maqaa Itoophiyummaatiin maqaa tokkummaa biyyaatiin immoo dantaa yookaan gartuu mataa isaanii tarkaanfachisuu barbaadan wajjin walitti hidhannaa guddaa akka ta'ee fi isa keessattuu yeroo tokko tokko waanuma paartii isaaniitii wajjin iyyuu faallaa adeemu fakkeenyaaf amma caasaa federaalaa amma jiru kana diiguu sabummaadhaan ijaaramuu kana seeraan dhorkuu ittisuu heera kana jijjiiruu waan akkasii kana gaafatti dubbatu yaaliin deeggarda walgahii Adigirratti godhame tokkos bakka buutota aggaar dirjitootaa yeroo jalqabaatiif qabatanii dhiyaachuun sana ture garuu akka fedhan waan ta'e fakkaatu warri kan akka TPLF faanii dinniina kennaatu walgahichatti adeemanii waa'een federaalizimii waa'een heera keenyaa tuqamuu qabu. Biheer sabii jedhu kan obbo Lammaa garuu amma tokko waliin nama dhoofti confuse nama gooti jennoon obbo Lammaa maaliif jalqaba jijjiirama kana gaa jijjiirama isaan uummata harkaa xalafanii fudhatanidha. Jalqaba isaa irratti Itoophiyaa innessuus noo kan jedhu fa'aa dubbatanii gaaf tokko immoo bakka buutota paartiilee arfanii wajjin waliin ta'anii kaameraadhuma fuuldura ta'anii rakkinni biyya kana keessaa rakkina yookaan bittaan biyya kana keessa ture yookaan dhiibbaan ture dhiibbaa gita malee dhiibbaan sabummaa yookaan immoo የመደብ ጭቆና እንጂ የብሔር ጭቆና አልነበረም። አቹማ ሞታ ወልከኑት ወሮሞ ወሊንታን ኬሳሞ ንበከባ ህዋት ሞ ዶክተር ደብረጽዮን ከሌሰዴን ገደከነል ከናፍ ረጋም በርባቺሱም ጀዳ የብሔር ጭቆና ቢያኬ ከነ ኬሰ ጅራቹ ለፈረጉ ቴራ ረጋንሳ ኡመኒ ትግራይ አፋንኬቲን እንዱበቱን በረቱን ጀጆቹ ማልኒ ሰኑመቱ አፕላይ ጎዳጋ ሰብለሞተ ቢየቲ ሁንደረቱ ኢሼ ከነ ሰተኮ ዶኮጋ ኡጋቶኔ ራታይ ቤኑ ቦለማዳ ከነ ጀዳ ትረገኝራ ሃታው ማሌ ኦሮሞማ ራቲ ዶክተር አብይ ቦለማ ግዱ ገረገሩማን ጉዳኒ ከጅሩፈቲ ሙለታ ኢረጫላን ናማስ ወየብኒ ናማስ ከሌሰ ከና ergamu damkun godhame booda haalumati yookaan ilaalcha tammaqabatti kana iyyuu qabatee jira gabaabumatti lamma taphuma politika keessa baasuudhaaf Oromiyaa irraa fageessuu qofatu hin taane keessaa immoo bakki sun bakkuma aangoon qabneedha meeshaa waraanaa bitamuudha gaafii gaafachuu wajja kennuu fa'i nalatti hin jiru jedhu akkatu jettee ajajaan olaanaan humna waraanaa muummicha ministeeraati sattaan immoo Taklay Tamaajor Shuwaan jedhama jiru achi immoo damee kutaa waraanaarra mataa isa danda'e jira. Wanta itti kan biraa tokko bakki kun muummicha ministeera dantaa alaa Saharaa kana obbo Gadduu Andaargaachoo hin gitu jette
Atakka tilaalteen beeku karaa biraatiin wanti kaleessarraa kaase. Kana wajjin wal qabatee wanti ka'aa jiru waggootuma 28 darban kana waajjirri sun instituutioniin sun imeejii qabachuun irra jiru qabatee hin beeku. Maaliif egaa kanas caalaan beeku Ministry of Foreign Affairs yemmuu jedhamu international relations wal quunnamtii addunyaatu ka'a, diplomaasii addunyaatu ka'a, politika addunyaatu ka'a. Kun immoo waa hedduutu ka'a. Politika qofa miti daldala walitti dhufeenya hawaasaa kan fakkaatanii gaani waajjirri kun yookaan bakka bu'aa waajjira kanaa biyyattii kana isteejii addunyaa irratti represent godha. Kanaafuu imeejii duraan qabu baroota duraan irraa kaasee bara Haile Sillaasee sadarkaa tokkoffaarra kaa'u bara Dargii immoo akka haalaan gaarii ta'e kaa'u amma waggoota 28 darban kana akka malee waan isaarraa gadi bu'ee jira. Jedhu waan kana fudhatta. Sirriidha. Maaliif jennaan beektaa fakkeenya fi European political thought principleumti siyaasa Awurooppaa kun akka itti dhaabbatee fi hoggaa jarri kun immoo Itoophiyaan haareet hoggaa godha waa'ee Afrikaa hoggaa san Itoophiyaas exceptions hin jedhu karaa hedduudha. So nan fudha yaadni sun sirriidha. Maaliif jennaan ani dubbiin kiyya gadduun sana maintain gochuudhaaf dandeettii akkamii qabaadha malee waan ani raafadhe iyyuu dhiifamanaa godhi gadduunumaaf obbolammaa gidduudhaaf eenyutu fiitii godha bakka kanatti baakgiraawundiima barnoota isaanii fa'aa olaanee bilchina poolitikaa yoo ilaalle eenyu wayya ture obbolammaan digirii lammaffaa international relations baratan jedhu gaa kun baay'ee dirree kanatti apply kan godhuudha. Bar kuni obbo Tasfaayee maaltu jira seete amma akkuma dura siin jedhe tokko lammaa dha'uu barbaadaniiru. Kanaafuu lammaa dha'uu fi iddoo hiikan qabne kaa'uumatu isaanirra jira. Maqaadhaaf garuu maqaa muudamaatiin promotion garuu demolationiidha wannichi malee promotion miti. So akka waan guddisaniitti maaliif gara federaalaa hoggaa jedhan namni akkatti hubatu jira. Kanaaf achi geessineedha. Silaa kan ta'uu qabu jara kana lamaan keessa kan fiit godhu professionalis yoo ta'e I think dandeettiidhaanis taanaan lammaatu iddoo sana ga'a. Gama biraatiin fedhiin isaanii immoo fedhii habashoota gammachiisuu keessumaa Abiyyi Oromoorra abdiin qabu baay'ee. Gama siyaasa Oromootiin abdii tokkoyyuu hin qabu akkuma ati kaaste waa'ee sabboonummaa Oromoo guutumatti cabuu qabaadha. Sabboonummaan Oromoo kun cabuu qabaa. Sabboonummaan Oromoo kun hin cabu taanaan Itoophiyaan hin hawwu. Itoophiyaan sammuu isaa keessatti inni kaa'ee jiru ittiin fufu kan jedhu yaaddoo qabaa. Kanaafuu namoota amma dandeetti habashoota gammachiisu. Kanaafuu poosishinii sana namni Amaara bakka bu'u tokko bakka san qabateera kan jedhudha. Garuu waan amma jenne san waan amma addunyaan kun hubannoo because foreign minister jechuun dhimmoota haja alaati biyyoota alaa wajjin quunnamtiin Itoophiyaan qabdu jajjabeessuu irratti biyyi sun karaa adda addaatiin socially, politically, economically, culturally karaa investmentii kanaan karaa maarreetiin karaa aadaatiin wal quunnamtiin kunneen jabaatee keessumaa biyyoonni alaa kun more interested akka inni ta'anii fi mootummaa sana yookiin immoo riijimii sana akka gargaaranii bira dhaabbatanidha. Lammaffaa akka isaan Itoophiyaa kana suuraa kaasaa turan baroota hedduu dura keessumaa bara Haile Sillaasee fi bara Dargii biyyattii sana biyya waaqni uume fakkeessanii akkatti kaa'aa turanii fi biyya seenaa waggaa 3,000 qabdu maarreen kun jira addunyaa akkasitti tamjeessaniiru. Sana leegasii sana amma tokko warri habashoota warri Tigree immoo akka biraatti himaa turan. Almost waggoota dheeraadhaa fi like almost waggaa gara 20 fi foreign minister biyya sanii Siyyum Masfin ture. So isaan narrationii mataa isaanii Itoophiyaan waggaa 100 guutuun erga uumamtee akkasitti himaa turanii. Wel sanas himanii kana himanii faranjiin yookiin immoo warri dhiyaa Itoophiyaan jiraachuma qabditti ni amanu. Itoophiyaan jiraachuuf immoo murna aangoo harka qabu jabeessuu irratti ni amanu. Dantaa isaaniitiif jedhanii. Haa ta'uuti garuu waan amma lafa keenya sana leegaasii sana dandeettiin isaa bakka sanatti fiit godhee maintain godhaaf immoo simboliidha. Baay'ee anguchi aangoo guddaadha. Kanaaf simboliidhaaf namni kun achi taa'eera. Gama biraatiin I think gadduun naannoo Amaara irraa ka'uu wanni gammachuu qabu Abiy.
Maaliif tarii haasaa nama sanii hoggaan dhaggeeffatu federaalizimii kan amma tokko nama deeggaru fakkaata. Warri amma jiran garuu Itoophiyaan kan Amaaraati. Kanaafuu Amaaraan deebi'ee aangoo qabachuu qaba, deebi'ee biyya sana dhuunfachuu qaba. Daangaan Amaaraa iyyuu beekamu sadarkaadhaan itti deemaa jiranii. Nama akkanaatu nama kana bakka bu'ee dhiibbaa isaan caffee isaanii keessatti godhaniini mikir beet isaan jedhan kana godhaniini nama kana dhiibanii keessa baasan. Kan lammaa garuu akkasii miti. Baay'ee tasuma seerallee kan eege miti akkaataa argitutti silaa kan ta'u yoo xiqqaate yeroo lammaan Abiyyi bakka isaa buufatu sana seera eeguuf jedhanii daddafanii caffee waammatanii caffee waan hunda mijeessan booddee gara federaalaa sana ergatan jechuudha bakka wal buusanii. Amma garuu sanaa miti kan jiru. So lammaa erga aangoo kennaniif booddee emergency jedhaniiti immoo caffee waamanii jiranitti fakkeessuudhaaf jechuudha. Kanaaf akkan argutti kana booddee akkuma bara durii sana Oromiyaa irratti namni murteessu nama federaalaa jechuudha. Abiyyi murteessu deema. Otoo silaa dantaa Oromoo tiksee feete Oromoo eegee akka Oromoon barbaadutti ta'e okay garuu miti. I think challenge guddaa Oromiyaa keessatti OPDO qunnamuuf deema. Malee fedhii Abiyyi waanuma jenne sani garuu bakka sana otoo lammaan ta'e isaaf wayya. I think waan jiru tiksuudhaaf garuu lammaan barbaade natti fakkaata akkana. Gaarii tokkoffaa waan gurguddaa lama argina keessaa waggaa tokkoon kanaas tapha waan gahee poolitikaa kana keessatti keessaa immoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiitti naannoo Oromiyaa ta'anii muudamuu isaanii wal qabatee jechoota isaan lamaan irraa irra deebi'amee dhagahamu tokko jira. Sana dura wanni guddaa waggaa tokkoon kanaas arginu tokko alaabaa nuti of duuba keeyyanne kana alaabaa dhiiga wareegamtoota kanaatiin ka'ee dhaabbatee fi ittiin cufamee jiru kana jarri kun warri humna jijjiiramaa jedhamu kun yeroo isaanii bakka deeman hundatti fannifatan yookaan hafanii agarsiisan argina. Haa ta'u malee waggaa 28 guutuu mootii ta'aa ture. Ani wanta mataa koo ija kootiin argeera kan mana murtee keessa ijaajjee alaabaan kun ragaa yakka shororkeessummaa, ragaa yakka yaalii fonqolcha mootummaa, yaalii yakka dhiphummaa fa'aa jedhameetiyyuu ilmaan Oromoo irratti dhiyaachaa ture. Kunoolaa kana mana sana argine, mana isaatii argine fa'aatiyyuu akka ragaatti dhiyeessu. Kun kana kan biraa immoo kan nama ajaa'ibu jecha bilisummaa jedhu kana irra deddeebi'aniitti gargaaramuu isaaniiti. Coincidence yookaan irra buusa ta'e hin beeku. Bal'inaan kan dhagahamu afaan Dr. Abiyyi fi afaan nama pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'anii muudaman kan obbo Shimallis Abdiisaa irraati. Obbo Shimallis gaafa waggaan 29 OPDO ODEPA ayyaaneffame Adaamaatti fakkaata. Haasaa taasisan tokko keessatti akkuma isaa Itoophiyummaa Dr. Abiyyi gaafa jalqabaa isaa taasisan keessatti jedhee sana isumaan jalqabee isaan dhumechuun danda'ama. Dr. Abiyyis Laqamtee istaadiyoomii eebbisuu haasaa godhan immoo jalqabanuu baga bilisummaa wal agarre. Kun hundumtuu walitti qabamee ilaalame dhugaa dubbachuus reeffa ekeraa wareegamtoota Oromoo kanarratti qoosuu fakkaata. Ekeraadhuma Oromoota isaan ajjeesanii darbatan. Amma wanta kaasullee barbaade muudama obbo Shimallis Abdiisaa kanarratti namitti qoosee shakkii qaba. Obbo Dr. Abiyyi wajjin walitti hidhannaa jabaa kan cimsatanii ilaalchaanis immoo wal fakkaataa kan qaban jedha. Mee asirratti waan jettu qabaatte badhaasna waa'ee nama kanaan beeku waan sitti mul'ate yoo jiraate asirratti. Baay'ee wanni Shimallis Abdiisaa gara giddugaleessa Oromiyaa irraa dhufe gara Gincii kanaa dhufe seenaa gaarii hin qabu. Baay'ee kanarratti waan hedduu haasa'ullee yoo baanne seenaa gaarii hin qabu. Ijoolleen isarraa komii hedduu qabanii namoonni baay'een iyyuu aarii guddaa irraa qabu. Tarii
fuuldura dhaabbiin jalqabaa achii uummaduu danda'a sana waliinuu laalla. Maaliif ennaan namoota yeroo hamtuu keessa obbidootti makamanii yeroo Oromoon obbidootti makamuu diinummaa guddaatti fudhatanitti nama isaanitti makamee isaa wajjin hojjechaa ture. Dudduubbeen isaas shakkii adda addaa waan kaasan qabu sana ammaaf keessan gallu rakkoon jiru feeteen Abiyyi maali biyya san keessatti kan jedhu isan jalqaba kaase kan amma fakkeenyaaf namni baay'een rakkoo waldhabbii deemaa jiru kana Abiyyi faan furuu barbaadu jedhanii yaadu. Miti Abiyyi rakkoon kun daraniyyuu jabaate waldhabbiin kun iddoo hundatti akka ka'u barbaada. Bakki itti ka'u barbaadu immoo daangaa irratti. Maaliif kana godhu jedhee namni keenya yaaduun irra jira. Yeroo hundumaa Itoophiyaa duriitti deebisnaanii istiraakcharii amma Itoophiyaan qabdu kana diiguudha. Sana diiguu fi ragaa tokko harkatti qabachuutu isaan irra jira. Ragaan kun akka dhiyaatuuf immoo koree inni ijaare tokko yoo yaadatte boundary commission yookiin immoo yedimbar maarree warra qoratu tokko jedhee koree tokko dhaabeera. የክልሎች የድንበር ግጭትና እርቅ ኮሚሽን ዋና ከዚህ tokko warri hiwaati fuulmaa fuulatti ittiin morman sana. Ittiin mormuus qabanii Oromoonis silaa otoo akka Oromootti lammaan sana dura dhaabbachuutu irra ture. Of course akkan dura siin jedhee lammaa fi Abiyyi gidduu garaagarummaan adeemsa hin jiru. Garaagarummaan jiru personalitii fi aangoo walirra qabaachuudha. Sana bira darbineerra. Namoota kan hoggaa ijaaranii irra caalan isaanii Itoophiyaanistoota ilaalcha durii sana deebisuu barbaadanii fi sana insteel gochuu barbaadan. Egaa warri kun hojii hojjechaa jiru jechuudha. Hojii akkam hojjechaa jiru? Amma riizaaltii isaan ittiin as bahuuf deemanii sababaan istiraakcharii yookiin caaseffamni amma mootummaan Itoophiyaa federaalaan jiru kuni afaan, aadaa fi sabummaa irratti hundaa'eef wal dhibdeen kun akka malee jabaachaa deemeera. Furmaata miti kuni. Kanaaf immoo ragaa si dhiyeessuuf deema jechuudha. Gujii si dhiyeessu Gujii fi Geediyoo jidduutti akkas ture. Sidaamaa fi Gujii gidduutti, Sidaamaa fi Maarree jidduutti, Sidaamaa fi Walaayittaa jidduutti, Silxee fi Oromoo jidduutti, Oromoo fi Amaaraa jidduutti, Oromoo fi Ogaadeen, Oromoo kanneen hundumtuu kan isaan hojjechaa jiran Amaaraa fi Tigraay jidduutti. Maarree kun hundumtuu kan isaan gochaa deemanii sabummaa irratti kan hundaa'e kana diignee haala teessuma lafaati walitti dhiyeenya isaati geopolitical wanni isaanii qabaniini federaalizimiin akka bara maqaan federaalizimii ta'a garuu unitary states akka bara dargii sanatti deebisuu barbaadu jechuudha. Kanaaf jarri kun hojii kana hojjechaa jiru. Kana Abiyyi sirriitti beeku akka dhaabbatu barbaadu itti fufsiisuu barbaada. Hamma jarri kun qorannoo sana fidanitti. Zeen sana booddee maal ta'u baay'ee diktaatarii isa dhumaa ta'uuf deema namni kuni. Habashoonni gama kanaan hojii inni fedhu waan hojjetuu fi gradually akkuma yeroo jalqabaa nabiyyi keenya isaanitti turan booddee deemanii gaafa inni kana kan fudhatu ta'e akka gaariitti deeggaruu jiru. Garuu akkuma walga'ii isaanii dheengaddaa inni warra aggaar dirijjiitochi jedhan sana waamee affeeree takkaa kan irratti argamanii fi ajandaa sana kaasee silaa inni wanni gochuuf ture. Haa ta'u malee isaan garuu faalla sana ta'anii dhiyaatan. Isaan protectorii federalizimii ta'anii dhiyaatan. Akkuma warra TPLF jechuudha. Maaliif irra caalaan naannoo sanaa yeroo baay'ee namoonni baay'een isin jedhu. Biyya sana keessatti filannoon isoo dhiyaate warri federalizimii deeggaran baay'ina qabu, olaantummaa qabu, ni mo'atu. Nama shakkisiisu kan jedhaniifis kanaaf fair election yoo gaggeeffame. Kanaaf ilaalchi isaan naareeshiniin jiru, political naareeshinii ture sanas jijjiiruu barbaadanii diskoorsiin akka fakkeenyaaf Oromoon fi Ogaadeeniyaan biyya sana keessa kolonaayizeeshiniin tureera. Biyya sana immoo kan koloneeffataa ture warri Abisiiniyaa keessumaa Kiristiyaan Aayilaand Kingdamiin kuni humnoota alaa gargaarsa godhatanii qawwee argatanii uummata kaan hacuucanii konker godhanii sirna mataa isaanii irratti diriirsanii sirnoota hedduu ulaagaa lafa kaa'uu dandeenya. What is the feature of colonization kan jedhu. Kunneen hundumtuu biyya sana keessatti ta'eera waan ta'eef koloniitu ture. Fakkeenya Oromoon biyya mataasaa Oromiyaa dhabee koloniidhaan jala galee jenna. Haa ta'uti diskoorsii kanis jiruu barbaadanii maaliif lakkii oppressed cunqursaa fi cunqurfamaa hacuuca fi hacuucamaatu ture malee kun hin turre kan jedhutti jijjiiruu barbaadan hamma danda'anitti. Kunneenis jira walumaa galatti gara qabxii gaafii ati gaafattetti yoo dhufne
namni amma isaan kaa'atan kuni akka inni dubbatutti dubbiillee jechuudha akkuma ati jettee qoosa fakkaata dhugaadha. Bilisummaan akka dhufne danqaa kan ta'aa turan ilmaan Oromoo sabboonummaa qabani. Gaafii Oromoo gaafachaa turan warra hiisisaa turan warra qooda guddaa qabantu har'a waa'ee bilisummaa nutti taasa'a. Waa'ee bilisoomnee nutti taasa'a. Saba bilisoomne ati bilisoomteetta jettuun. Saba bilisoomen ati bilisummaa qabda jettuun innuu beeka waan ta'eef fakkeenya anaaf si jidduu rakkoon hin jiraanne waa'ee rakkoo hin haasofnaa. Anaaf si jidduu rakkoon hin jiru taanaan anaaf caala gidduu rakkoon hin jiru hin jettu. Maaliif kaafta waa'ee rakkoon hin jiru. So kanaaf wantoota akkasii jira egaa garamitti akka isaan baasu garuu teenyeen laalla. Ammoo Oromiyaa keessatti rakkoon sichi akka malee daran dhalachuuf deema. Egaa gama kanaan paartileen Oromoodha. Paartii egaa Oromoon hanga biyya qabaanitti paartii kan jedhu kanallee itti fayyadamuun natti ulfaatan. Keessumaa dhaabbileen bilisummaaf falman kuni qophii maalii qabu haala uumamuuf deemu kana. Amma fakkeenya fi bakka hundatti Oromoon irratti xiyyeeffatamee kaleessumallee argiteetta yoo ta'e barattoota mana barumsa jeneraal Waaqoo guutuurratti waan ta'ee instituushinoota Oromoodhaa bakka hundatti irratti xiyyeeffatamee Oromoo daangaa irratti bakka hundatti dhahaa jiranii. Egaa kun hundumtuu akkasiin jedhe galtee Abiyyi gara fuulduraatiif sirnicha jijjiiruuf tarkaanfii fudhachaa jiru. Oromoo garuu kan akkasitti akka hin hubanneen arga. Gaarii kanaan wal qabatee qeeqni kan biraa dhagahamu tokko walitti dhiyeenya yookaan immoo waggaa tokkoon darbe kana walitti dhiyaatanii hojjechaa jiraachuun isaanii jechaan muummichi ministeeraa Dr. Abiyyii fi obbo Maaloo Abdiisaa kuni Shimallis Abdiisaa walitti dhiyaatanii turuun isaanii yeroo sana keessa amma tokko wal gorfachuu fi sheep wal godhachuu moodel wal godhachuu irratti yeroo gahaa argatanii haala kanaanii as dhufuun isaan oolle kan jedhudha. Kan biraa immoo maali mana maree mootummaa naannoo Oromiyaa hin jira. Waajjiraaleen Oromiyaa hedduutu jiru. Kana hunda keessaa namni obbo Lammaa bakka bu'u dhabame jennaan namni kun dhufee jechuun namni kun miseensa mana maree mootummaa naannoo Oromiyaa iyyuu miti. Kanaaf iyyuu miseensa caffeeti miti inni filatamaa uummataati miti. Filatamaa egaa quotationii keessa nagaa filatamaa kan jedhu garuu miseensa caffeeti miti. Kanaafuu immoo itti aanaa jedhamee moggaafame ta'utti paarlaamaa isa federaalaatti miseensanatti fakkaata garuu paarlaamaa naannoo Oromiyaatti miseensa miti. Kunkumtuu wanni tokko akka jiru agarsiisa. Namoota dhugumatti obbo Lammaa bakka bu'antu dhabamanii kana hunda keessaa kan namni kuma barbaadame isa jedhu bilchinuma karaaruma gorora liqibsuu kanaan iyyuu namoota hedduutu jiru kan jedhudha. Egaa kun kana mee gara ishee walumatti qabneetu waliigala gaafa Afrikaa nama tokko laalla. Suudaanis mootummaa haaraatiyyuu uumamee jira. Mootummaan kun utuu gadi hin taa'in utaalee Itoophiyaa dhufee baay'ee nama ajaa'ibee guyyaa 2-3 keessatti. Yeroo kun ta'u Yoweri Museveni immoo Ugaandaadha. Ani pirezidaantii Sudaan isa duriitti koolugaltummaan kennaa jiranii maaliif akka ta'e ati quba qabaattee beeku shakkii wayii qabaattee kan beeku. Kun ammas immoo kana wal qabatee wal ga'iin Itoophiyaa Sudaanii fi Gibsi yookaan Misira gidduutti gaggeeffamuudhaan ture akka darbetti himamaa jira. Wanni kun wagalatti naannoo gaafa Afrikaa isa zahoon jedhamee beekamu kana keessatti itti fufees immoo gara Middle Eastiinattis achi diriirfatee dhiibbaa maalii qabaata laata? Kan biraa immoo har'aan fadheeyyuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa kun akkuma aangootti dhufanii daawwannaa biyyoota kanaa heddummeesse waan ofiin ka'ee godhaa jirudha moo ammas warra biyya hambaa kana duuba jira laata? Well, kana detail keessallee yoo seenu baanne firii wantoonni qoqqophaa'aa jiru gaanfa Afrikaa san haala isaa jijjiiruuf jedhanii agartee Eertiraan otoo waliigaltee Eertiraan fi Itoophiyaan hin godhin dura yeroo 2 ol biyyoota Arabaa kana Middle East keessatti wal arganii turan Abiyyii fi Isaayyaasi. Waliigaltee kana duuba mootummoonni dhihaa turaniiru. Gama kanaan Itoophiyaan yeroo baay'ee yeroowwan turan keessatti
walitti dhufeenyi isiin biyyoota addunyaa wajjin foreign relationship isiin qabdu kun neutrality irratti kan hundaa'e baay'eesa. Fakkeenyaa fi akka silaa Israa'elitti of leellisanitti hooggantoonni Itoophiyaa kuni yeroo hunda Israa'el wajjin dhaabbatu ture. Haa ta'utti garuu Israa'el wajjinis hin dhaabbatu, Filisxeen wajjinis hin dhaabbatu, Palestiniyaa wajjin. Akkasuma biyyoota adda addaa kana wajjin walitti dhufeenyi isaanii interestii jiru irratti walii tiksuu, walii kabajuu irratti kan hundaa'edha akkan hubadhutti. Haa ta'uuti irra caala cillaanfannaan inni gara Middle East kun maalirraa kan madde kan jedhu maybe caalatti biyyattiin suni diinagdeedhaan kufaa waan turtee fi daraniyyuu biyyattii liqee keessa galchuufis hin fakkaata. Yeroof garuu rakkina yeroo baay'ee mootummaan Itoophiyaa yeroo hundumaa rakkoo dhalate furuuf fiiguu malee rakkoon otoo hin dhalatin furmaata kaa'uu irratti rakkina guddaa qaban. Yeroo uummanni iyya sanaaf deebii kennuuf yeroo hundumaa kan isaan wacanii. So kuni mataa isaatti more irra caalaa biyyoota alaatti of gurguruu, of beeksisuu irratti kan hundaa'e ture Abiyyi irra caalatti malee rakkoo biyya keessatti uummanni gaafachaa ture. Sana deebisuuf takkayyuu irratti waan xiyyeeffate fakkaatu. Isaan bakka argetti haasaa bareedaa, haasaa jaalalaa, maddammar, maarree haasaa hojiitti ni qabneedha kan inni haasaa ture. Stiil rakkoon amma daraniyyuu dhalachaa deemaa jiru kuni ammatti kan natti mul'atu iddoon nagaa waaraa buufachaa jiran keessoo isaaniitti warra Ogaadeniyaati. Egaa akkuma namtichi dheengaddaa haasa'e iyyuu akka bilisoomanitti lallabuu ni danda'an isaan. Interferaansii tokko malee rakkoo jiru ofii hiikkachaa waan jiraniif jecha. Kanaaf more rakkoon gaanfa Afrikaa kun the whole tokko rakkoo keessatu jira. Rakkoon keessa kun rakkoo biyyoonni mataa isaanii dhuunfaadhaan qaban jechuudha. Local problems jennuun kana. Inni kan regional problems hin jennu immoo rakkoon Itoophiyaatti gaafa uumame Keeniyaa irratti dhiibbaa fida, Somaaliyaa irratti dhiibbaa fida, Eritrea, Suudaan lamaan irratti fida. International immoo feeten gama hundaan warri Middle East fedhachi qabanii Iraan, Israa'el, Saudi Arabiyaa, biyyoonni xiqqoo jajjaboon kuni akkasuma biyyoonni dhihaa immoo Ameerikaa dabalatee Awurooppaan dantaa achi qabu argama biyyattiin naannoon suni qaburraa kunneen hundumtuu biyya sana harkatti galfachuu barbaadu. Yaaddoon isaanii irra caalaa Chaayinaan biyya Afrikaa dhuunfachaa jirti akka waliigalaatti turiitii isa qofa otoo hin taane kunneenis yaaddoo isaanii qaba hamma danda'anitti biyyatti akka barbaadatti sheeppi gochuu fedhu. Rakkoowwan naannoo biyyoota kana gidduutti keessoo isaaniittis qaban mataa isaatti nagaan qabu biyyattiin. Kanaaf no peace no war jidduu sana keessa kan jiru yeroo baay'ee Eritiyaan mataa isheetti keessoo isheetti nagaan qabdu cafaqeetti kan bulchaa jirtu. Cafaqeensi kun guyyaa tokko dhoowwuu mala. Maaliif guyyaa ajandaa adda addaa baastee ajandaan guyyoos jala dhume biyyattiin akka malee akka rafan ta'an kun dammaquu danda'u ta'a. Akkuma Suudaan. Waggoota hedduu rafanii faayinaalii galuu murteeffatanii har'a nama sana achi darbataniiru. Garuu egereen Suudaan ammayyuu nama sodaachisa. Maaliif dura namuma Albashiritti aanee jirutu bakka bu'ee labsaa maal tokko labse. Kana jechuun harka mirgaa Albashiritu bakka qabate jechuudha. Jijjiiramni isaan barbaadan jijjiiruma akka Itoophiyaa keessatti uumame kana barbaadan jechaadha. Haa ta'uuti garuu namni baay'ee jabaan security tika isaanii kan ta'e inni isin wajjin kana hiriiru gaafa jedhu isa bakka sana buusuu barbaadanii maaliif Itoophiyaa deemi namtichi daddafanii kan jedhu agartee Itoophiyaan isaan irratti dhiibbaa guddaa fiddi. Keessumaa Suudaan lamaan jidduu nagaan waaraan hin jiru hanga ammaatti. Kanaaf tarii haala caccabiinsa isaan jidduutti mootummaa isaanii keessatti uumamaa jiru kanaan mootummaan kibba Suudaan nutti fayyadamaa laata kan jedhan daddafanii Itoophiyaa wajjin rileeshinii jiru sana maintain gochuu barbaadanii. Gama biraatiin Suudaan maaliif walga'ii gareen sadan kun wal arguuf deeman maaf haqame kan jedhu akkan argutti Ijiptituun barbaanne natti fakkaata. Beeki siyaasa Suudaan keessatti akka malee shoora guddaa kan taphatan Ijiptii fi Itoophiyaa baay'ee. Egaa gareen kun lamaan interestii adda addaa qabu keessumaa waa'ee laga Abbaay jara lachuu akka isaan maaliif daangaa waliin qaban jarri kuni
haa ta'uti garuu bishaan kun yeroo hunda walitti isaan buusa. Ijipti sila otoo namni amma Suudaan irraa gara Itoophiyaa dhaqe kun otoo Ijipti dhaqee fedha isaaniiti. Hin taane maaliif isaan immoo daran jara lattuu daangessu Itoophiyaa waan ta'eef Itoophiyaa qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kuni istiraatiijikaalii waan isaan itti fayyadamuu barbaadan itti fakkaata. Tarsimoo isaan hordofuu barbaadanii. Walumaa galatti gaanfa Afrikaadhaa rakkoon kan muddaan uumamu isaantu rakkoo uuma. Jibuutiin yeroo hundayyuu just the second Itoophiyaa jechuun ni dandeessa. Maaliif Itoophiyaan guyyaa tokko waan hundarraa cufteennaa jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf Jibuutii akka biyyaatti dhiibbaan ishiin uumuu dandeessu xiqqaadha. Ammoo Itoophiyaan fayyaddi akka malee karaa hedduudhaan karaa siyaasaatiin karaa diinagdeetiin gama kanaan isaan tarsimoon isaanii wal fakkaata jechuudha. Kanaaf yeroo hunda nama achi ergiti Itoophiyaan nama achi ergiti. Akkuma beektu immoo namtichi amma Jibuutii bulchaa jiru mataa isaatti nama Itoophiyaati nama Affaari. Akkas jedhama. Ofiisaatiifuu investimentii Itoophiyaa keessatti Baalee Farsii keessatti oofaa jira. So kanaaf wanti Horn Afrikaa kun tokkoffaa otoo silaa nagaan biyyoota gurguddoo keessumaa Itoophiyaa keessatti nagaan sirriitti bu'ee biyyoota kana keessatti nagaan akka gaariitti bu'uu danda'a walitti dhufeenyi jiru sirratuu danda'a. Keeniyaan mataa ishiitti rakkoo mataa ishii qabdi rakkoo seekuritii qabdi yeroo hundumaa akkuma argitu Alshabaab gaafa barbaade dhaqee dhukkee irra kaasa bakka barbaade bakka fedhe. Kanaaf stiil rakkoon Keeniyaa gama tokkoon sabatiinsi siyaasa isaanii gaarii yoo ta'e illee tikni isaanii laafa akka ta'ee fi biyyattiin yeroo hundumaa gama tokkoon Itoophiyaanis ishiitti fayyadamti maaliif sodaa woboo qabdii adda bilisummaa Oromoo sochiin inni gama kibbaatiin godhu sodaa guddaadha. Kanaaf yeroo hundumaa Itoophiyaan itti rarraati. Keeniyaa caala Itoophiyaatu Keeniyaa barbaada. Tokkoffaa uummata tokkotu wal faana jiraatas. Egaa kunneen walitti dhufee the Horn issuudha yeroo hundumaa daily odeeffannoon oduun ba'u naannoo sanaa ba'aa kuni argama ishiin itti argamturraahi. Egaa akkan argutti ammatti Ugandaan akka ba'a Afrikaa sanaatti agartee Igaanis keessa waan jiruu fi Suudaan wal fakkaattuu wal barbaaddi jedha Oromoon nama waggoota hedduu aangoorra turanii fi michuu gurguddaa walii turanii kanaaf namticha lubbuun baraaruu barbaadeera yookaan immoo egeree isaaf waan sodaate fakkaata innis wanni Suudaanitti dhalate wanni Ugaandaatti dhalanneef hin jiru. Amma biyya sana keessatti jijjiirama guddaatu jira namni aangoo guddaa bara dheeraa ture Isaayyaas tafe egaa Isaayyaas nama kana tafechaadha. Isaayyaas haalli Eertiraa keessa jiru hin beekamu haalli Itoophiyaa keessa jiru garuu dhiibbaa fiduu danda'a. Gaariidha egaa yeroon sulkaa dhiibaa kana caalaa nu gaayyuu fakkaata xumura irratti egaa torban kan akkuma jalqabarra jenne guyyaa yaadannoo gootota Oromootiin kabajamaa jira. Gootonni keenya bara baraan yaadatamu akeekni isaaniitiin wareegaman immoo dhaloonni haaraan kun fudhatee fiixaan baasaa abdii jedhutu jira. Maqaan isaanii seenaan isaanii bara baraan nuuf jiraatu guyyaan kunis immoo bara baraan haa jiraatu. Ennaa gama kootiin kanan jedha tidhaamsa biraa qabaachuu baattee nagaan nuuf ta'ee nu ba'an jedha. Nadi gammada du'ee jedhee sin awwaallanne jirta jedhee sin barbaadanne. Nadi gammada waggaa nadiin boora yaabbatu keenya qomoo si nu gaafatu biyya lamii si na gaafatu. Inni moofa'u wayyaa korneetti ni moofa'u ajjeessanii nurran deemina dhugaa wayyaa muti moofa'u.
chamalli dumne fudhanna kachamalli ilmaan oromoo kana arsa didamne sani nuufidamo dumne fudhanna kachamalli dumne fudhanna kachamalli ilmaan oromoo kana arsa didamne sani beljigineera teba kallaan dirannu ini bullaafi malee ini turraafi malee lola sodaan nu durat lola sodaan nu durat alangee jitte walgit keerroon kan malafit hubatte sossobeka bolerra bokkise garmaame ekeerroon biyyaa 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 bokkise garmaame abbaan biyyaa akkana akki duratti ilaal gootaku yaa waare amboo naman suuyoo waare mogor naman suuyoo waare sulee naman suuyoo waare turrii naman suuyoo waare guyyuu naman suuyoo waare jalduu naman suuyoo waare mogor naman suuyoo waare meta naman suuyoo waare meta naman suuyoo waare agarra yuulee chaalenja diina nyaatu argan fantaalee chaalenja diina nyaatu argan amboraanaalee chaalenja diina nyaatu argan anarrageelee chaalenja diina nyaatu duufidamoo dumnee fudhannaa kachamalli dumnee fudhannaa kachamalli ilmaan oromoo kana arsa didamne sani duufidamoo dumnee fudhannaa kachamalli dumnee fudhannaa kachamalli ilmaan oromoo kana arsa didamne sani beljigineera teba kallaan dirannu ini bullaafi malee ini turraafi malee lola sodaan nu durat alangee jitte walgit keerroon kan malafit